Akkam jirtu viidiyoo haaraatiin walitti deebinee jirra. Viidiyoo haaraa keessatti akkaataa itti fayyadama Gemini tokko tokkoon isinitti agarsiisa. Gemini jechuun isiniif haaraa namoota ta'eef waa'ee Gemini xiqqoo ishee isiniif ibsuuf Gemini AI kanneen akka ChatGPT fi DeepSeek kan fakkaatu yoo ta'u bara 2024 karaa dhaabbata Google AI create ta'e. AI'n kun sadarkaa addunyaa keenya irratti AI warra kaan caala kana jechuun ChatGPT fi DeepSeek caala AI baay'ee jaallatamaa ta'ee fi namoonni baay'ee itti fayyadamanidha. Play Store qofa irratti waggaa 2 qofa keessatti namoota biliyoona 1 oliin buufamee AI itti fayyadamaa jiru. Viidiyoo kana keessatti AI kana fayyadamuuf barnoota keessan keessatti, hojii keessan keessatti akkaataa itti fayyadamtan tokko tokkoon isinitti agarsiisa. Viidiyoo kana jalqabaa kaastanii haga xumuraatti yoo na wajjin turtanitu ta'e viidiyoon kun baay'ee tokko akka isin gargaaru abdii guutuun qaba. Kanaaf haga xumuraatti na wajjin turaa isiniin jechuu barbaada. Warri YouTube chaanaalii kanaaf haaraa taatan please YouTube chaanaalii kana subscribe godhaa. Akkasumas immoo viidiyoon kun namoota baay'ee bira akka qabuuf like, comment gochuu akka hin daganne isin jedha. Akkaataa itti fayyadama Gemini kallattiidhaan tokko tokkoon isinitti agarsiisu. Jalqaba irratti gara Chrome keenyaa deemna. Gara Chrome keenyaa deemnee Google Gemini jennee search goona jechuudha. Google Gemini jennee search goona. Baay'ee akkuma jalqaba irratti isinitti bilbila irra jira Play Store irra seentanii Google Gemini yootaan Play Store irra argattanii buusuu dandeessu jechuudha. Garaagarummaa hin qabu Chrome fi Play Store irra ni jiru. Just isinitti agarsiisuudhaaf akka naa mijatutti jechuudha. Chrome kana filadhee. Kanaaf Google Gemini irratti click goonee booda isin yeroo jalqaba fayyadamaa jirtu yoo ta'e emailii keessa isin gaafata jechuudha. Sign akka goota isin gaafata emailii fi password keessan galchitanii gara Gemini seentu jechuudha. Yeroo seentan bifa kanaatiin isinii fida jechuudha. Asirra wantoota jiran wantoota baay'ee murteessoo ta'anii fi wantoota beekuu qabda wantoota tokko tokko isiniif ibsee diiteelii akkamitti akka fayyadamtan isinitti agarsiisa jechuudha. Akkuma argitan asirratti Ask Gemini jedha. Ask Gemini inni jedhu kun ChatGPT, DeepSeek fi AI warra kaan irraa garaagarummaa hin qabu iddoo kanatti jechuudha. Ask Gemini jechuun gaaffii Gemini gaafachuu barbaadan iddoo kanarratti barreessitu jechuudha. Iddoo kanarratti barreessitanii asitti submit kan jettu jirti ishii tuqxaniiti gaaffii gaafachuu barbaadanii fi deebii argachuu dandeessu jechuudha. Kanaaf ati eenyudha jedhee yoon gaafadhe fakkeenyaaf asirratti submit kan jettu kana tuqeen eenyu akka ta'e Gemini ofiisaatiin ibsa jechuudha. Ani deeggaraa AIT kan si gargaaruuf qophaa'e akkamichuutti waan adda addaa irratti maal jedhee nuti ta'a jechuudha. Akkuma isinitti afaan Oromoo baay'ee haasaa ChatGPT caala DeepSeek caala afaan Oromoo isinitti dubbata jechuudha. Bifa kanaatiin gaaffii gaafachuu barbaadan wanti gaafachuu dandeessu jechuudha. Gaaffiiwwan barbaadan jechuudha. Yeroo gaafattan keessatti immoo iddoo kanatti fast kan jedhu ni argitu jechuudha. Fast thinking pro kan jedhu. Akkasumas Gemini AI akka warra kaanii akkuma ChatGPT dabalatee free version fi pro version qaba. Free version jechuun bilisa kan itti fayyadamtanii fi akkasumas immoo proon immoo waan ta'e kaffaltanii kan tajaajila dabalataa akka argachuuti jechuudha pro version. Kan namatti tolu immoo pro version guyyaatti Gemini akka itti fayyadamtanii fi guyyaatti teekstii 5 haga 6 isinii kenna jechuudha. Gaaffii gaafachuu barbaadan pro version image generate gochuu barbaadan guyyaatti 3 haga 5 isinii kenna jechuudha. Inni kun isa kanarra inni kan biraa mallattoo plus kanarra mallattoon plus kun inni kun faayilota garaagaraa bilbila keessan dookumentrii irraa karaa ittiin fidanii Gemini dhaanii gaaffii faayila sana keessa gaafachuu barbaadanii karaa ittiin Gemini irraa fidan jechuudha. Upload faayila jechuun faayila keessan karaa ittiin upload gootanidha jechuudha gara Gemini jechuudha. Kitaabota garaagaraa akkasiniif ibsu short revision summary gaaffiiwwan garaagaraa akkasiniif baasuu yoo barbaadanii karaa kanaan jechuudha kan fayyadamtan jechuudha. So upload faayiliin isa kanadha jechuudha. Imeejiinis footoonis kanadha jechuudha. Footoo tokko kennitanii footoon kun maal jechuu akka barbaadinaaf ibsu jettan bifa kanaatiin isin ibsuu danda'a. Notebook LM kun toopikii mataa isaa of danda'eedha. AI baay'ee ajaa'ibaati isa. Yeroo ta'an irratti isiniif ibsa. Inni kun isa kanadha. Inni kan biraa tuuliidha. Tuuliiwwan immoo kan namatti tolu imeejiiwwan garaagaraa imeejiiwwan AI ta'an create gochuudhaaf akkasumas canvas jechuun koodiiwwan garaagaraa barreessuudhaaf akkasumas immoo create music muuziqaawwan
garaagaraa create gochuudhaa fi isa kana fayyadamtu. Hunda caalammoo baay'ee wanta natti toluu fi yeroo baay'ee wanta fayyadamu ani mataan kooyyuu tuuliiwwan jiran keessaa guide learning dha jechuudha. Guide learning kuni wanti tokko barachuu yoo barbaaddanii akka guide isin godhuu yoo barbaaddan, Gemini akka guide isin godhuu yoo barbaaddanii guide learning fayyadamtu jechuudha. Fakkeenyaaf salphaatti akka seeraa isin galfachuudha. Salphaatti Ingiliffa maybe yeroon barreessu keessatti ariifadhee waan barreessaa jiruu fi qubee dogoggoruu hin danda'a. Salphaatti Ingiliffa akkamitti baruu danda'a jedhee yoon gaafadhe isa jechuudha. Guide na godha jechuudha. Akkamittaan akka Ingiliffa baruu danda'u jechuudha. So afaan Ingiliffaa salphaatti barachuu ni danda'ama. Garuu tartiiba qabaachuu gaafata. Karaa itti dandeettii kee guddistu tokko waliin haa ilaallu. Afaan Ingiliffaa barachuu filannoowwan armaan gadii keessa kamirraa eegaluu barbaada? Dandeettii dhaggeeffachuu, dubbisuu, maal jedhee isinii filachuu. Filannoowwan kana keessa isa kamtu caalatti si eegalcha yookaan immoo kanaan dura maaltu sitti ulfaata ture? Kana gaafa isinitti jechoota akkasii isiniin jedhu guide isin gochaa jira jechuudha. Akka afaan sana baratanii fi maal godhaa jira jechuudha. Guide isin gochaa jira jechuudha. So guide learning kan isin fayyaduu fi wanti tokko tartiibaan akka isinitti agarsiisu, akka guide isin godhu, akka barsiisaatti akka isin barsiisuu barbaaddanii guide learning fayyadamtu jechuudha. Topic isinitti ulfaate tokko asirratti upload faayiliidhaan fayyadamtanii asii immoo tuulii keessaa immoo guide learning fayyadamtanii bifa kanaatiin topic sana akka salphaatti isinii ibsu gochuu ni dandeessu jechuudha. Guide learning tokko isa kanadha jechuudha. So bifa kanaatiin afaanis ta'uu, iskiilii haaraa ta'uu danda'a. Wantoota akkasii bifa kanaatiin fayyadamuu ni dandeessu jechuudha. Inni kan biraa image generate gochuu dandeessu. AI wan jiran keessaa ChatGPT, DeepSeek caala wanti Gemini baay'ee tolu keessaa tokko image tokko kaan immoo suura tokko generate gochuu barbaaddan Gemini irratti generate gochuu dandeessu jechuudha. So maal goona create image kan ta'e jirti. Barataa library taa'ee dubbisaa jiru tokko naaf kaasi jedheen ergaaf jechuudha. So barataa library taa'ee dubbisaa jiru tokko naaf kaasi bifa suuraatiin jedheen gaafadhe. So inni maal gochaa jira jechuudha. Suura barataa library taa'ee dubbisaa jiru tokko ni kaasaa jechuudha. Generate gochaa AI fayyadamuudhaan jechuudha. So suura barbaaddan tokko akka barbaaddeetti isinii kaasuu danda'a. Dabalataan immoo suura mataa keessanii iyyuu kennitanii fi suura kana bifa kanaatiin naa kaasii yoo jettanii suura sana bifa garaagaraatti isinii kaasuu danda'a. Ani suurota baay'een suura mataa kootii bifa AItiin wanti ta'an ture jechuudha itti fayyadamaan ture. So akkuma argaa jirtanu laala barataa library taa'ee dubbisaa jiru bifa kanaatiin nuu kaasee jira jechuudha. So mallattoo download kan jettu download full size kan jiru jira. So isas wanti gochuu dandeenya, copy gochuu dandeenya, share gochuu dandeenya. Isa kana seeraan ofii keessanitti fayyadamuu dandeessu. Dabalataanis immoo suura kan biraas immoo isinii kaasa jechuudha. Akka optionitti, akka choice'itti jechuudha. So isa kanadha jechuudha. Inni kan biraa immoo Gemini yeroo fayyadamtan keessatti faayila tokko fakkeenyaaf faayila tokko miskii wanti keenya keessaa agarsiinuuf jechuudha. So faayila tokko yoon gasheef amma kitaaba kana kitaaba Atomic Habit jedhu kitaaba afaan Ingiliffaatiin barraa'edha. Atomic Habit kitaaba afaan Ingiliffaatiin barraa'edha. Kitaaba kana maal gochuun barbaade afaan Oromootti akka naa hiikuun barbaade Geminiin kitaaba kana afaan Oromootti naa hiikee kitaaba sana sirriitti akka naaf ibsuun barbaade. So anamma fakkeenyaaf Ingiliffaan dubbisu jedhe yoo ta'e kitaaba sana immoo afaan Oromoodhaan maal jechuu akka barbaade akka inni naaf ibsu yoo barbaade maal godha eddan faayila sana upload godhee booda kitaaba kana samariisaa afaan Oromoon naaf kenni yoon jedheeni kitaaba isa kana kitaaba afaan Ingiliffaatiin barraa'e kana afaan Oromoodhaan naaf kenna jechuudha. Yaada waliigalaa kitaaba sanaa jechuudha. So bifa kanaatiin Gemini fayyadamuu ni dandeessu jechuudha. So inni generate gochaa jira.
kitaaba kana afaan Oromoodhaanii naa kennaa jechuudha. Maal kitaabni kun waliigala yaadi waliigala kitaaba kana maal akka ta'e summarize godheeti afaan Oromoodhaan naa kennaa jechuudha. Yeroon akkana isiniin jedhu wanta baay'ee isaa of keessaa qaba. Yeroo keessa seentanii yeroo seeraan fayyadamaa deemtanii wantichi diiteelii isinii galaa deema jechuudha. San amma isinitti hime caala jechuudha. Kanaaf iyyuu Gemini bifa kanaatiin fayyadamaa deemuu ni dandeessu jechuudha. Faayila kennitanii fi gaaffii naa baasii jechuu dandeessu. Akkasumas immoo nootii naa baasii jechuu dandeessu. Akkasumas immoo dhimma garaagaraa yoo wajjin mari'achuu dandeessu. Waa'ee kana yaade maal gochuun narra jiraate jettanii wajjin dubbachuu dandeessu. Garuu asirratti wanta isin hubachiisuu barbaadu yeroo AI kamiyyuu fayyadamtanii odeeffannoo dhuunfaa keessanii hin kennina. Odeeffannoo dhuunfaa keessanii gaafa isiniin jedhu paaswordii keessan, iimeelii keessan wantoota jira miti wantoota haakaroonni barbaadan. So wantoota akkasii Geminiidhaa fi haa ta'u AI ChatGPT DeepSeekidhaaf isin kennina. So maybe yaadichi waan bal'aa ta'ee fi analyze gochaa waan jiruufidha. So yaada waliigalaa isaa nu baasee jira jechuudha. Kitaabi Atomic James Cleariin barreeffame gabaasa afaan Oromootiin armaan gaditti dhiyaateera. Ijaarsa kitaabichaa fi ergaa ijoo. Kitaabni kun jijjiirama xixinnoo guyyaa guyyaatti goonuun bu'aa guddaa fi jireenya keenya irratti akkamitti jijjiiruu akka dandeenyu irratti xiyyeeffata. Jechi Atomic jedhu waan baay'ee xiqqoo garuu humna guddaa qabu ibsa. Ilaala argitanii kitaaba sana jechuudha maal nu godhe jechuudha generalize nu godhe yookaan immoo summarize nu godhe jechuudha Gemini jechuudha. So akkuma asirratti argaa jirtan afaan Oromoo isaa baay'ee kiliirii afaan Oromoo qulqulluu isinitti dubbata. So bifa kanaatiin gaaffiiwwan garaagaraa gaafachuu ni dandeessu. Kitaaba fakkeenyaaf barattoota ispeeshaalii barattoota warri taatanii maalidhaa barsiisaa yeroo isin barsiisuu keessatti hin galle taanaanii dhuftanii Gemini guide learningidha yoo gaafattanii Gemini diiteelii isiniif ibsa jechuudha. Na bifa kanaatiin yoo fayyadamtan Gemini baay'ee isin gargaaruu danda'a. AI waan warra kaan irra jechuudha. An baay'een jaalladha AI warra kaan caalayyuu kanan fayyadama jechuudha. Wantoota baay'ee of keessaa qaba garuu wantoota baay'ee of keessaa qabu keessaa wantoonni muraasa isinitti barbaade warreen kanadha. Haga xumuraatti waan wajjin turtaniif galatooma. Viidiyoo tanuu taga wal agarruutti nagaatti.